ergamtuu seexanaan taatu, ergamtuu qaallichaan taatu, ergamtuu mo'artanyaan taatu. Namoonni baay'een ergamtuu mo'artanyaa taa'u. Namoonni baay'een ergamtuu waree taa'u. Namoonni baay'een ergamtuu qaallichaa taa'u. Ergamtuu Waaqayyoo ta'uu jechuun waaw! Yesuus gooftadha. Yesuus gooftadha. Eelaa baadiyaas. Hin dhageessaa ajaja Waaqayyoo. Hin kabajjaa ajaja Waaqayyoo. Hin kabajjaa ajaja abbaa kee. Waan Waaqayyoo siin jedhuun fudhattaa, hin simattaa, hin liqimsitaa. Hin ergamtaafi si gaafachaara Waaqayyo. Hin hojjettaafi si gaafachaara Waaqayyo. Hojii Waaqayyoo hojjettaa dhuguma ofirraa butee hojjettaa si gaafachaara Waaqayyo. Iyesuus gooftadha. Iyesuus gooftadha. Haleluuyaa. Maarraataasii kaalabaatiyaas. Yemmus Waaqayyo gaafii kana gaafatu eenyuun erguu? Eenyutus ergaa nuuf dhaqaa jedhe. Yemmuu kana dubbatu nan dhaga'e jedha. Eenyu dhaga'e? Gurri isaas banameera namicha. Raajicha Isaayyaastu dhaga'a. Achumaanan ani immoo kunoo ani jira. Waaw! Qophaa'eera namichi. Ani jira. Ana garaa saba kanaa ani jira. Ana ergi nan jedhe. Ani jira. Ana na ergi. Ni ani jira ana na ergi jedhame. Ani jira ana na ergi jedhame. Ani jira ana na ergi. Ani jira ana. Akka Isaayyaastu jedha bara Waaqayyoof deebisa. Eenyuun erguu? Eenyutus ergaa nuuf dhaqaa jedhee Waaqayyo gaafa gaafatu Isaayyaas gurra isaa keessa seene. Ani jira ana na ergi jedhee Isaayyaas itti fufee akkas jedha. Waaw! Dhaga'uu hin dhageessa. Amma na ergi jedheera miti. Garamitti ergama? Gara sabaatti ergama. Gara saba kanaa dhaqiitii jedhe. Egaa ajaja isaa fudhateera. Tolee jedheera. Amma immoo ergaa fudhata. Ergaa dubbachuu barbaadu. Gara saba kanaa dhaqiitii. Gara saba kamii? Gara saba kana. Dhaqiitii. Amma sirriitti dhaggeeffadhaa gurra keessan banaa. Gara saba kanaa dhaqiitii dhaga'uu hin dhageessa. Tokko. Garuu hin hubatu. Galgala kana sirriitti isinitti dubbachaa jira Waaqayyo. Dhaga'uu hin dhageessa. Garuu hin hubatu. Amma irra deebi'a. Dhaga'uu hin dhageessa. Garuu hin hubatu. Garam dhaqiitii? Gara sabaa kanatti dhaqiitii. Ilaaluu hin ilaalta. Garuu hin argitu. Nan daggama. Dagmaallo. Ilaaluu hin ilaalta. Garuu hin argitu. Jedhiin itti fufiis immoo akka hin arginetti gurra isaanii tan akka hin dhageenyetti gurra isaatiin akka hin dhageenyetti yaada garaa isaaniitiinis akka hin hubannetti garaa kootittis akka hin deebinetti akka hin fayyinettis yaada garaa saba kanaa hadoorchi gurra isaa cuqqaali. Isaas cuqqaali. Ija isaas dunuunfachiisi jedhe. Laala. Sirriitti dhaggeeffadhaa jedha. Ergaa guddaadha. Dhugaa Waaqayyo isinitti dubbachaa jira. Waaqayyo yeroo baay'ee dubbate saba kanatti. Sabni kun garuu dhaga'uu dide laala. Ergaa keessan warra as keessa jirtanarra ergaa keessan akka of ilaaltan Waaqayyoon barbaada. Sabni kuni dhaga'uu hin dhagaa garuu hubatu. Ilaaluu hin ilaala garuu arguu jedhe Waaqayyo. Yeroo baay'ee itti dubbadheera. Kanaafuyyuu amma immoo hirmichaa fudhachuu jedha. Deebitii jedhe aangoo sii kenneera. Silxaanii sii kenneera. Ibiddaan tuqamteerta wanta ati jetteen raawwata. Dhaqi. Garam gara saba kana. Maal godhi? Yaada gurra isaa cuqqaali. Silaayyuu yeroo baay'ee dhaga'eera kan dhaga'u. Akka inni dhaga'uuf gargaaree ni jira garuu dhaga'uu dide. Na hubachuu dide. Naaf deebi'uu dide sabni kun. Kanaafuyyuu deemitii maal godhi? Gurra saba kanaa cuqqaali. Ija saba kanaas maal godhi? Duuchi. Waaqayyo nu haa baraaru. Ameen hin jettaniis. Dhuguma. Waaqayyo hirmichaa fudhata jira. Isinitti hin fakkaati. Karaa nama Waaqayyootiin, karaa nama dibameetiin, arrabni nama kanaa dibameera. Waan inni dubbate hin ta'a. Deemi jedhe. Sagalee Waaqayyo dubbifachuu hin dandeessu ana miti kan barreesse jiran.
deemi. Akka gara kootti hin deemnettis yaada garaa saba kanaa hadoochi. Gurra isaas cuqqaali. Ija isaas cunuuffachiisi jedhe. Eenyudhaan jedha Waaqayyo? Isaayyaas raajichaan jedha. Cunuuffachiisi. Yeroo baay'ee kenneefiin jira. Hin dhagaa garuu dhaga'u. Beekati akka nama hin dhageenye ta'a. Har'a hin dhagaa boru irraa garagara. Har'a hin argaa boru akka nama dhagarree ta'a. Girraa goree deema yaada kootirra. Sagalee kootirraa irraa goree deema. Kanaafiyyuu deemi yaada garaa isaanii hadoochi. Jedhe Waaqayyo. Eenyudhaan jedha? Isaayyaas raajichaan jedha. Gurra isaanis cuqqaali, ija isaanis cunuuffachiisi jedhe Waaqayyo. Maaliif hin dhaga'u, hin hubatan? Har'a maqaa Yesuusiin warroota hubatan ta'a jedhan. Maaloo warra hubatan ta'a? Ameen. Warra hubatan ta'a. Warri hin hubanne gurra isaaniitu cuqqaalla. Ija isaaniitu jaama. Warri hin hubanne. Warri yeroo baay'ee Waaqayyo yeroo kenneefi saba kanaaf. Hin dhageessu garuu hin argitan. Hin argitu garuu hin argitan. Hin dhageessu garuu hin hubattan. Silaayyuu yaada keessan baneen ture akkas hin hubattaniif. Yeroo yaada koo tuffattan, dubbii koo tuffattan, yaada jireenya sagalee koo tuffattan jedhe Waaqayyo. Sagalee koo tuffattan. Na duwwaa deddeebi'uu diddan. Har'a dhageessaniitu akka nama hin dhageenye of keessaa tuftan. Sagalee koo dhageessaniitu sagalee kootiif iddoo kennuu diddan. Naaf jiraadhaa jedhee tana naaf jiraachuu diddan. Kanaafiyyuu yaada laphee saba kanaa adoochi deemiti jedhe Waaqayyo. Isaayyaasiin jedha. Galanni Yesuusidhaaf haa ta'u. Isaayyaas garuu akkas jedhe. Yemmuus ani yaa Gooftaa kun hamma yoomitti ta'a jedhee nan gaafadha. Inni immoo deebisee hamma mandaroonni onanii namni keessa jiraatu duubatti namni keessa jiraatu duubatti hamma namni keessaa dhibee namni duwwaa ta'utti hamma maasiin duudee badutti hamma ani Waaqayyo namoota hundumaa dhageeffadha namoota hundumaa mataan Efreem Samaariyaa akkuma ta'e mataan Samaariyaa immoo ilma Reefirdees ta'utti yaa amanuu dhaabatanii jabaatanii dhaabbachuu hin dandeessan hin jedha jedha. Haaleluyyaa. Haaleluyyaa. Galanni Yesuusidhaaf haa ta'u. Waaqayyo gaafa ka'u hamma biyya onutti hamma maasiin midhaan baasuu dadhabutti jaala mee abaarsi narraa haa ka'u jedha. Abaarsi narraa haa ka'u jedha maqaa Yesuusitti. Abaarsi maatii kootirraa haa ka'u jedha. Mee akkas jedha sababa kootiin jedhame sababa kootiin jedha abaarsi biyya kootiin dhufu. Sababa kootiin abaarsi lammii kootiin dhufu. Dhuguma amma mee ilaalaa maaliif seetu amma macaafni qulqulluun akkas jedha namni ሰው እግዚአብሔር ከተማውን ካልጠበቀ ጠባቂ በከንቱ ይለፋል ጀ እግዚአብሔር መንደር ካልሰራ ወይም ደግሞ ከተማ ካልሰራ ወይም ደግሞ ቤት ካልሰራ ሰሪው እንደዚሁ በከንቱ ይለፋል ጀ ዋቀዮ መጋላን ኤጉ ዮቴ ኤጉን አከሱማን ጠማቲ ዋቀዮ መንደርን ኢጃሮቴ ወሪ ኢጃራን አከሱማን ጠማው ጀ ብየ ኬኛ ከነ ከኔ ጎማ ዋቀዮ ኔ ዋቀዮ ደጀዳ ጀረነ ዋቀዮ ደጀዳ አመኑይ ቀብሶ ዋቀዮ አቀብሶ ማይቱ ቀብሶፍታቲ ዋቀዮ በሌሱ ከንከ ከመቲ ቀብሶፍቴ ደፍተሜነት መቲ ኡጉማ ይሮቶ ኩቶ ፉርማን ነርቀ ዋቀዮ ረጅራ ጀራ ዋቀዮ መጋላ ዮኔን ኤጉን አከሱማን ነማት ዋቀዮ ማነ ዮኒ ጃሬ ኢጃርቱን አከሱማን ነማት የለመጫም ቁልቁሉ ይሮቶ ኩቶኮ አባርሲ ማነ ኬኛረት ማቲ ኬኛረት ቢየ ኬኛረት ከንፉ sababa eenyutu beektu
sababa waaqayyootiin ajajamuu dadhabnee irraa mataa jabina keenyaaf dhufa. Maal waaqayyoon argu? Warroota du'an waaqayyoon argu, dhiiga lola waaqayyoon argu, garaa jabaatee waaqayyo hin argu, waaqayyo hin ilaalu, waaqayyo hin ilaala. Sababa eenyuti? Sababa mataa jabina keenyaati. Sababa nu deebi'uu didneef, sababa nu fuula waaqayyoo barbaaduu didneef jaran. Ergamoonni waaqayyoo suni gaafa mana lawuuti gaafa gara mana lawuutitti deeman bare maaloo waaqayyo namoonni 100 qulqulloon achi keessa yoo jiran biyyattii saniin dhiiftu ennaani lakki nama 100 miti namni 50 yoo jiraate nan dhiisaa. Ishii namoonni 50 yoo jiraatan dhiiftu ennaani nama 50 miti namoonni 20 yoo jiraatan nan dhiisaa waaqayyo. Sababbii nama qulqulloota nama 50maati. Namoonni 10 yoo jiraatan iyyuu nan dhiisaa waaqayyo. Namoonni 5 yoo jiraatan nan dhiisaa waaqayyo. Garuu nama 5 hin arganne waaqayyo biyya san keessa. Biyya ibiddaan barbadoofte biyya bagumaraan naabba isaati xaffacha agar biyya lawut keessa ture san biyya sodamsan waaqayyo ibidda gaafatti gadi roobsu jaran ibiddatu roobe bar biyya san irra dhagaa ibiddaati roobe hin barbadeesse. Niiti haati manaa lawut maaliif duwwatti laalteetoo seenaa kana beektu soogidda taatee hafteedha. Barado wada hala yechi lawut faayin baani jolle isaa wajjin garuu haati manaa lawuti duwwa laalte of duwwa garagalte laalte way gaafa biyyattiini cubbuudhaan laaqamte sun gaafa badduu gaafa bidditti roobu gaabbitee duwwa raalte wayyoo maaliif badette kan waaqayyo itti fide ati akkam gootee deebisuu dandeessa maalati waaqayyoon gorsuu dandeessa barbaadamu. Of duwwa deebitee ilaalte achumatti goggogdee hafte akkuma of duwwa ilaalte akkumatti goggogdee hafte jira. Nagaa ta'e jechuudha. Innaa maal jechuu barbaade tananii jiran waaqayyoodhaan biyya keenyaaf araara gaafachuu kan qabnu. Biyya keenyaaf kadhachuu kan qabnu. Waa'ee dhangala'oo dhiigaa kan kadhachuu qabnu. Sababa maaliiti ree? Sababa mata jabina keenyaaf. Sababa maaliiti ree? Osoo dhageenyu dhaga'uu dadhabuu keenyaaf. Sababa maaliiti ree? Sababa nuyi mataa jabaadhuuf. Maatii keenya irratti abaarsiidhuuf. Biyya keenya irratti abaarsiidhuuf. Wal qoqqooduun dhufa. Baduun dhufa. Dhiigni dhangala'uun dhufa. Galgala kana garuu humna dhiiga Yesuusitiin waaqayyo araara isaa dachee kanarratti araara isaa biyya kanarratti araara isaa saba isaatirratti maqaa Yesuusin aafidu. Aafidu. Ameen aafidu. Hallelujah. Jee lavaaraadhaa namoosii kaa lavaaraadhaa boosi. Aafidu maqaa Yesuusin. Ilaallamuun isiniif haa ta'u. Millatamuun isiniif haa ta'u. Ulfina waaqayyotti ba'uun isiniif haa ta'u. Ayyaana waaqayyotti ba'uun isiniif haa ta'u. Yaadatamuun isiniif haa ta'u. Mee naaf yaadatamuutti taa'edhaa jiran. Naaf yaadatamuutu ta'a. Dhuguma yoo waaqayyo nu yaadate malee silaayyuu maal goona jedhaname. Maal finna nuyi? Waaqayyo biyya keenyaa yaadatu. Waaqayyo lammii keenyaa yaadatu. Waaqayyo warroonni dhiigni isaanii dhangala'aa jiru. Warroota homaa osoo hin beekne dhiigni isaanii lafatti jigaa jiru. Waaqayyo haa yaadatu. Araara isaa nuuf haa baay'atu. Haalleluuyaa. Mee araara waaqayyoo jedhaa. Mee dhiiga Yesuus jedhaa. Araara waaqayyoo. Dhiiga Yesuus. Dhiiga Yesuus. Dhiigni Yesuus araara qabeessadha. Biyya keenya irratti dhiiga Yesuus waameera. Biyya keenya irratti lammii keenya irratti dhiiga Yesuus waameera. Ola barra daga sika lavada dhuguma waaqayyo yoo nu ilaale nagaatti jiran aara galfiitti jiran boqonnaatti jiran wayyoo Yesuus dhiigni lola'u jarana gaafa waaqayyo nu ilaale waaqayyo fedhii waaqayyo malee bare mugni tokko hin cabdu jarana fedhii waaqayyo malee jarana bari rifeensi mataa keetii takka hin cabdu. Garuu mataa jabina keenya irraan kan ka'e. Garuu tuffii keenya irraan kan ka'e. Garuu yaadni garaa keenya lapheen keenya waaqayyo simachuu irraan dhabuu irraan kan ka'e. Fedhii mataa keenyatiin fedhii foon keenyatiin irraan gaggeeffamuu irraan kan ka'e. Sababa kiyyaaf jettanii beektu garuu biyya koo irratti abaarsi kan dhufu. Biyya koo irratti rakkinni kan dhufu. Biyya koo irratti. Haalleluuyaa. Geelaa baadiyyaas. Sagalee waaqayyoo kana dhagaa kan raftan taananii adanzaajii wayitiitu isinirra jira jechuudha. Dhuguma
haga barbaadan dadhabuu dandeessu midhaan kabbaad qaalloo sagalee baay'ee nama jajjabeessudha sagaleen kun baay'ee sagalee ulfina waaqayyoo namaa fiduudha sagalee araara waaqayyoo namaa fiduudha sagalee biyya keenyatti itti yaadannuudha haleluuyaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin leveefos biyya keessaniif kadhachuu qabdu jedhan kadhattanii beektu waa'ee biyya keessan waa'ee lammii keessan waa'ee dhiiga dhangala'u waa'ee oolaa baadaadaa gaaraadhaa laabaatiyaas araara waaqayyoo sababa kooti kana waldaan kiristaanaa cufattee kadhachuu qabdiin amma hundumtuu waa'ee mataasaa ulfina mataasaa maalummaa mataasaatiif fiiga malee sa'aatii kana saba keenyaaf araara kan itti gaafan sababa kooti cubbuun kun biyya lafaa kanarratti kan dhufe dhiigni lola'uun kan dhufe sababa kooti si dhaga'uu dadhabuu kootirraan kan ka'e siif abboomamuu dadhabuu kootirraan kan ka'e sababa kooti eebeennaa jennee beennaa hin beennu TikTok irratti baanetu akkas ta'e asiin ba'ee ebaluu ajjees ballees hoodhu heboo hoodhu billaa kana amma furmaata kan fedhu furmaata kan fedhuu danda'u kanaa miti kuni furmaata laatu kuni ittuuyyuu namni keenya namoonni waaqayyo dhiiga isaatiin kan bite akka du'an akka badan kan godhuudha malee kan deebisu miti. Amma kiristaanni politikaa keessa hin jirre kiristaanni siyaasa keessa hin jirre jira amma bara kana keessa. Amma kanaaf araara gaafachuu hin qabnuun amma waaqayyoon duratti kufuu hin qabnuun akkamitti dheekkamsi hin taane silaa waldaan kiristaanaa yoo amma siyaasaan sanyiidhaan zariidhaan wal qooddeerti silaa. Akkamitti dheekkamsi hin taane ndoomu waaqayyo araara isaan nu baay'ise dhuguma araara isaan nu baay'ise waaqayyo ndoomu nun balleessine silaa ibidda nurratti gadi roobsa maa yaadaa laaboo ibidda nurratti roobsa maatii keenya irratti ibidda roobsa silaa waaqayyo kanaafuyyuu of ilaallee jireenya keenya ilaallee waaqayyoon duratti haa deebinu gooftaan isin haa eebbisu ergaan koo galgala kanaa ulfina waaqayyoo arguun isiniif haa ta'u. Ulfina waaqayyoo arguun isiniif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin ulfina waaqayyoo arguun isiniif haa ta'u. Ulfinatti ba'uun isiniif haa ta'u. Ooziyaan dura keessan yaadu. Ameen. Ameen. Waaqayyo harki kee nu argatu. Harki kee biyya keenya argatu. Harki kee maatii kana argatu. Harki kee ijoollee kana argatu. Ayyaana keetiin nu golbi. Humna kee nu golbi. Karaatti kufnee akka hin cabne nu gargaari. Araarri kee nuuf haa baay'atu. Araara kee malee nu jireenya hin qabnu. Dhiiga kee nu qulleessi Yesuus. Dhiiga keetiin jireenya keenya qulleessi Yesuus. Hafuurri kee nu argatu. Hafuurri kee nagaa namaa kenna. Hafuurri kee tasgabbii namaa kenna. Hafuurri kee karaatti nama deebisa. Hafuurri kee jireenyatti nama deebisa. Waaw! Waan nu gargaarteef si haa galatu. Harki kee obboleewwan kanaa hiiku. Harki kee obboleettii koo hiiku. Harki kee obboleessa koo hiiku. Waan hiikteef si haa galatu. Waan nu jiraachifteef si haa galatu. Waan humna keenya taateef si haa galatu. Waan dandeettii keenya taateef si haa galatu. Abeeti Yesuus. Abeeti Yesuus. Si haa galatu. Si galateeffanna si haa galatu. Maqaa kee ol qabna si haa galatu. Ayyaana kee nurratti fidi amma si haa waaqe. Nun dagatiin amma si haa waaqe. Nun irraanfatiin amma siiti yaa waaqe. Haalotatti dabarsitee nun kenni ati si haa waaqe. Dadhabbiitti dabarsitee nun kenni ati si haa waaqe. Du'atti dabarsitee nun kenni ati si haa waaqe. Nu yaadadhu ati si haa waaqe. Nu yaadadhu. Yoo ati nu yaadatte malee nu duwwaadha. Yoo ati nu yaadatte malee nu jireenya hin qabnu. Yoo ati nu yaadatte malee biyyi keenya waaqee gooftaa furmaata argatu. Biyya keenya furmaata kan kennu siidha. Boleewwan kiyyaaf furmaata kan kennu siidha. Yaa waaqayyo gooftaa biyyattii kana yoo ati hin eegne homtuu eeguu hin danda'u. Baay'inni namootaa yaa waaqayyo gooftaa maasaa kaaraa laabaadhiyaas. Leevee deemanda araara keetitu yaa waaqayyo nuuf haa baay'atu. Oolaa araarateeti. Oolaa araarateeti.
Araarri Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jaran. Maqaa Yesuusiitiin isiniif haa baay'atu. Isin eebbiseera mana keessanii kuulanii eebbiseera alamiin eebbiseera biyyeessuus. Yesuus gooftaadhaan eebbiseera. Laloon eebbiseera. Raalaa vaadaalaa vaaraadhaan aboossee keelee veeree veeree boosu. Jiituun eebbiseera. Obseen eebbiseera. Taayyechiin eebbiseera. Meetiin eebbiseera. Boontuun eebbiseera. Araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Araara kee waan nu baay'ifteef si haa galatu. Harka kee waan nurra qabdeef si haa galatu. Leelisee waan eebbifteef si haa galatu. Waaw! Waan nutti dubbatteef maqaan kee ulfaatu. Waan sagalee kee nuuf ibsiteef maqaan kee ulfaatu. Ameen. Mee ameen jedha hundi keessanuu. አብ ነው በስጋ የተገለጠው የሚል አንተ እንደጻፍከው ብቻ ሳይሆን እንደው ይሄን እንኳን ሊያብራራ የሚችል አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ጻፍልኝ። ይሄው የሚሰሚዎች ባሉበት ላምብብና እኔ ያነበብኩት ጋር ንጽጽር ይሁን ጻፍ። እሺ ወገኖች ጢሞቴዎስ 3:16 ጽፏል። ምን ብሎ ነው የጻፈው? አብ ነው በስጋ የተገለጠው የሚል ነው። እንግዲህ አነበዋለሁ በታማኝነት ያላችሁ ሰዎች ተከተሉት። ክፍሉን ክፈቱትላችሁ። እንግዲህ በእርግጥ አብ በስጋ ተገለጠ የሚል ካገኘን እዚህ ጋር ከዳዊት ዘር የተወለደው በተወለደበት በዳዊት ዘር ስጋ የእግዚአብሔር ልጅ ነው በኃይል ተገለጠ የሚለው አብ ነው የሚለንን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አሁን ልናይ እየከፈትኩ ነው ወገኖቼ። እናንተም ከኔ ጋር ነው ክፈቱ እንየው። መጽሐፍ ካለኛ ምን አገባን? እሺ ምንድነው የጻፈልኝ? አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ነው የጻፈልኝ። ልብ በሉ ተከታተሉ። ላነበው ነው ወንድሜ 777 ከ16 ነው። ከ14 ቢጀምር ቅር ይላል ሙሉ ሐሳብ እንዲሆንልህ ከዛ ወደ ላይ ትወጣለህ እንነጋገራለን። ከ14 ቢጀምር ቅር ይላል ጻፍልኝ። እሺ አልጻፈልኝም። ከ16 ልጀምር። እንደዚህ ይላል ከ16 እግዚአብሔርንም የመምሰል ምስጢር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው። እግዚአብሔርንም የመምሰል ምስጢር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው። ስሙኝ ሳላብራራው ነው ማነበው። በስጋ የተገለጠ በመንፈስ የጸደቀ ለመላእክት የታየ በአሕዛብ የተሰበከ በዓለም የታመነ በክብር ያረገ። ጨርሻለሁ። ልብ በሉ 16 ምንድነው የሚለው? እግዚአብሔርንም የመምሰል ምስጢር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው ይላል። እንግዲህ ከላይ ያለውን ስላልፈቀደልኝ ነው ያላነበብኩት። አሁን እግዚአብሔርን መምሰል ነው እንጂ የሚለው እግዚአብሔር ተገለጠ አይልም። ልብ በሉ እግዚአብሔር ተገለጠ እንኳን ቢል እግዚአብሔር ማለት ማን ማለት እንደሆነ እሱን እንደ ሐሳብ አነሳው ነበር። ግን እግዚአብሔርን ተገለጠ አይልም። እግዚአብሔርን መምሰል ነው የሚለው። ከዛስ በስጋ የተገለጠ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ። ይሄው ሮሜ 1 ላይ በስጋ የተገለጠ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አብ ነው አይልም። እሺ በመንፈስ የጸደቀ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይሄው ሮሜ 1 ላይ በመንፈስ የጸደቀ ስለሚል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለመላእክት የታየስ ማን ነው? መቼም አይክዱኝም። ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በመላእክት የታየ በግርግም መጥተው የከበቡት ክብር በአርያም ለእግዚአብሔር የተባለ ክርስቶስ ነው። በአሕዛብ የተሰበከስ ክርስቶስ ነው። ሌላ አሕዛብ ሁሉ ሂዱ ተብሎ የተነገረ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በዓለም የታመነስ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በዓለም የታመነ ምክንያቱም ዓለምን ሊያድን የመጣ ተብሎ የተነገረው ለዓለም የተሰጠ በዓለም የሚታመን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው።
እሺ በክብር ያረገስ በክብር ያረገ እኔ ይሄንን ከምን ሰማዮቼ ከታች በክብር ያረገ ሐዋርያቶች እያዩ ደመና ከፊታቸው ክርስቶስ መሆኑን አልካደም አብ ለመሆኑ ነው ማረጋገጫ አንተ መስጠት ያለብህ ወይ ላለመሆኑ ማለት ነው እሱ እኮ ክርስቶስ አብ ነው ይላል ነው አሁን አንተ ክርስቶስነቱን እንደካዳ አድርገህ ነው ያወራለው ክርስቶስ ኢየሱስነቱን ኦንሊ ጂሰስም ያምናል ፕሮቴስታንትም ሁሉም ያምናል ግን ክርስቶስ ኢየሱስ በስጋ የተገለጸው እግዚአብሔር አብ ነው ላለው መስረጃ ነው ማቅረብ ያለበት የተከሰሰን ጥቅስ የምታይበት ቢው ሌላ መሆን አለበት መልስ ለመመለስ ቆይ እንግዲህ አሁን እኮ እኔ እያልኩ ያለው ዳንዬ እና ከዛ በኋላ ያንተን ሐሳብ ታስቀምጥ ዳንዬ በፍጹም እኮ እኛ የምናነበው አሁን ሮሜ 1ን ያደበብኩላችሁ ክፍል ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ከ100% በላይ የሚያረጋግጥ ነው ተጨማሪ ያስፈልጋል ካላችሁ ልጨምር እንጂ ይሄው እኮ በነቢያት አፍ በቅዱሳን መጻሕፍት አስቀድሞ ተስፋ ለተሰጠው ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለየ ይህም ወንጌል በስጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደ እንደ ቅድስና መንፈስ ግን ከሙታን መነሳትን የተነሳ በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠ ስለ ልጁ ነው እርሱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንዴት እናርገው ወንድሜ ይሄንን አብራራው ጥሩ ነው በሱ እሱም አይ ቲንክ ሲጠይቅ ክርስቶስ ኢየሱስን መሆኑን አልካደም ግን ክርስቶስ ኢየሱስ አብ የነበረው ነው አብ ቀድሞ የነበረው አብ ይያለን የምንጠራው እሱ ነው በስጋ የተገለጸው ነው ያለውና ለሱኛው ልክ እንዳው አይነት ጥቅሶችና ቆንጆ ማብራሪያዎች መስጠት መቻል አለበት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ጋር ያለውን የግብር ልዩነት በአግባቡ እንድታሳየው ይገባል ነው ጥሩ ነው አሁን ያነበብከው ጥቅስ ጥሩ ነው አው አሁን እኮ እንደውም አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3:16 በስጋ የተገለጠ ይላል ሮሜ 1:2 ላይ እንደዚህ ይላል በስጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደ ይልና ስለተገለጠም ይላል በስጋ ስለተገለጠም ይላል በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠ ይላል በስጋ የተገለጠ እሱ ነው በመንፈስ የጸደቀ የሚለው ሮሜ ላይ ራሱ እንደዚህ ይላል እንደ ቅድስና መንፈስ ከሙታን መነሳትን የተነሳ በኃይል እግዚአብሔር በኃይል አያው በመንፈስ መጽደቅን በቅድስና መንፈስ ይለዋል ለመላእክት የታየ የሚለው እንግዲህ እንደም ግርግም ውስጥ መጥተው የከበቡት ያዩት መላእክቶች በግልጽ ክፍሉን ማንበብ እንችላለን ያው በድግግሞች ስለተነበበ ነው በዋናነት የነካውት በአሕዛብ የተሰበከ የሚለው ማቴዎስ ላይ እንግዲህ ለአሕዛብ የሚሰበክ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ዳዊትም ማን ነው ጳውሎስም ይሄን ጉዳይ ለአሕዛብ እንድገልጥ ተልክ ያለው ብሎ ራሱን ለይቶ ለአሕዛብ ሰባኪ እንደሆነ የተናገረበት ዋንኛው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በዓለም የታመነ ለዓለም የተላከ ለዓለምን ሊያድን የወረደ ስለ ዓለም ራሱን የሰጠ እሱ የታወቀ አንድ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በክብር ያረገስ ከተባለ ሐዋርያቶች አይናቸው ያየ ከደመና የሰወረችው ብቸኛ ያረገው እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው ከዳዊት ዘር በስጋ የተወለደ ከዳዊት ዘር በስጋ የተወለደ አይ ከዳዊት ዘር በስጋ አልተወለደም የሚል ክርክር ካለ እነሱ ናቸው እንግዲህ አይ ከዳዊት ዘር አይደለም አብ ነው እዚህ ጋር ጳውሎስ ከዳዊት ዘር የተወለደ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብሏል አይደለም አብ ነው የሚል ክፍል ካለ ይሰጡንና አንብበን ደግሞ እንወያያለና አየ 77 የእግዚአብሔር ልጅ ነው የተገለጠው ይላል አይልም ይሄው አነበብኩ እኮ እግዚአብሔር ተገለጠ የሚል እኮ ስላላየው ነው የእግዚአብሔር ልጅ ነው የተገለጠው መጽሐፉ የሚለው በስጋ የተገለጠ በመንፈስ ጸደቀ በመላእክት ታየ በአሕዛብ የተሰበከ በዓለም የታመነ በክብር ያረገ ይሄንን ኢየሱስን ነው የሚለው አንተ የሰጠኸኝን ክፍል ብቻ በታማኝነት ላነብልህ ነው እንጂ ወደ ላይና ወደ ታች ከፍና ዝቅ ብዬ ባነብ ነገርየውን እሱ ራሱ ይተረትረዋል እሺ ወገኖች የማይታይ ወልድ የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው ይላሉ በስጋ የተገለጠው እግዚአብሔር አብ ነው ለሚለው ሌላው
ኢየሱስ ክርስቶስ እኔና አብ በእናንተ መኖሪያ እናደርጋለን ብሏልና በስጋ ከተገለጸ በኋላ እንኳን እኔና ብሎ አብ ብሏልና በእኛ ውስጥ የሚኖረው እንግዲህ አሁን መንፈስ የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው በአዲስ ኪዳን በእኛ ውስጥ የሚኖረውና ታዲያ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ያለው አብ ከሆነ ለምን እኔና አብ ማለት አስፈለገው? ይሄ ለሐዋርያ ወይ ለኦንጂሰስ የምትጠይቀው ጥያቄ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ወራት ባለበት እኔና አብ በእናንተ ውስጥ መኖሪያ እናደርጋለን አለ። እንግዲህ በስጋ የተገለጸው ኢየሱስ ክርስቶስ የማይታየው አምላክ ምሳሌ ያብ ከሆነ ራሱ እግዚአብሔር አብ አንድ የሆነው በግብር ልዩነት ከሌላቸው እኔና አብ ብሎ ማውራት አይጠበቅበትም። እኔ በእናንተ ውስጥ መኖሪያ አደርጋለሁ ብሏል። ስለዚህ በስጋ የተገለጸው ጀስት ኦርዲነሪ ማለት አሁን ለምሳሌ ስጋን እንደ ቱታ የሚያወሩበት ሁሉ ጊዜ በሌላ አባባል ሁሌ ቱታ እንደሆነ ነው የሚያወሩት። ኦኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ቱታው ከሆነ አብ መንፈስ ነው የማይታይ አምላክ ነው ግልጽ ነው። ኢየሱስ ደግሞ በስጋ የተገለጸ ከሆነ እኔና አብ መኖሪያ እናደርጋለን ሲሉ እኔ ያለው በስጋ ወራት ውስጥ ቁጭ ብሎ ስጋው ነው አሁን በእኛ ውስጥ እየኖረ ያለው ይሄ እኔ ችግር የለብኝም የክርስቶስ ኢየሱስ ስጋ የተዘጋጀ መሆኑ ላይ ጥያቄ ብዙ አላነሳም። ኦኬ የተዘጋጀ ስጋ ነው ግን ያ ስጋው በእኔ ይኖራል አሁን ወይንስ መንፈስ የሆነው የክርስቶስ ኢየሱስ ማንነት በእኔ ይኖራል? ይሄንን ትንሽ ከራሳችሁ ጥያቄ ጋር መልሶ ስለሚጋጭ ኦንሊ ጂሰሶች ፕሊዝ እኔና አብ መኖሪያ እናደርጋለን ሲል አብ የእግዚአብሔር ማንነት አንድ የተራበት ማንነቱ ነው የነበረው የእግዚአብሔር አብ ጀስቲስ ባር ያለው እሱ ባር ያለ ይሄንን መቀበል መቻል አለባችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ሶስት አምላክ ነው የሚያወራው። አንድ ሶስት አምላክ ልንቀበል ግድ ይለናል። ይሄንን ነው ማለት